Jaalalli tiiktookidhaan jalqabe gara gaa'ilaatti jijjiiramee jira. Ashamaa akkam jirtu hordoftoonni Caaliituu bakka jirtanitti nagaan isiniif haa ta'u. Warri mana koo haaraa taatan sabskiraayib gochuun maatiiwwan koo laayik gochuun dagatina. Har'a akkuma argitan ijoolleen suura kanarratti argitan gaa'ila isaanii guyyaa kaleessa dhaabbatanii jiru. Hedduu natti toleera. Baga qaqqabdan baga geessan jechuun barbaada. Naaheedhaa fi Wubee namni hin beekne ni jiru jedhee yaadu. Naaheen mucaa cimaa yeroo baay'ee ijoollee dadhaboo haadhaaf abbaan qabne gargaaraa turee fi amma yeroo dhiyoo keessa immoo piraankii ajaa'ibaa obboleettii isaa wajjiniin hojjetee nuu dhiyeessaa kan turedha jechuudha. Akkasumas haadha manaa isaa Wubee yeroo dhiyoo keessa gara dirree YouTube fidee chaanaala mataa isheetiin hojjechaa nu bohaarsaa kan jirtudha. Hedduun keessan daawwachaa jirtu jedhee abdiin qaba. Egaa haalli gaa'ila isaanii hedduu na gammachiisas natti toles fakkeenya namaaf ta'as jedhee nan yaada. Naahif Wubee akkuma beektan egaa viidiyoonni waa'ee dubartoota irratti yeroo mara hojjetee gallakkisuu fi ishiinis inni ilaalcha inni dubartootaaf qaburraan kaatee haay na dubbisiisiin barbaada jechuudhaan kan dubbiste. Innis immoo suuraa ishee ilaalee dubartoota biroo dubbisu keessaa hedduu waan itti tolteef dubbisuu isaa itti fufe jechuudha. Yeroo sanatti ishiin warroota hin beekneef jechuudha Saawud Arabiyaa keessa kan jiraachaa turtedha. Garuu turtii Saawud Arabiyaa dabarsite keessatti yeroo jaalalaa bareedaa kan dabarsanii fi akkasumas illee ingaltuu irratti hedduu walitti bu'aa kan turanidha akka nu ibsaa turtetti jechuudha. Haa ta'u obsaan eeggate kan erga gara biyya ishii galtee wal arganii fi jireenya isaanii ji'oota 6 mana tokko keessatti jiraachaa turanii fi guyyaa kaleessaa immoo gaa'ila isaanii haala bareedaa ta'een haala salphaa ta'een haala fakkeenya namaa ta'uun dhaabbatanii jiru jechuudha. Hedduu nama gammachiisa dhugaa dubbachuudhaaf yeroo ammaa namni qaaman illee wal beeku namni wal bira jiru yeroo itti wal amanuu dhabee yeroo itti wantoonni garaagaraa raawwachaa jirutti namoonni eenyummaa walii hin beekne qilleensarraa wal baranii jedhan yeroo akkas gaa'ila isaanii dhaabbatanii namoota birootiif fakkeenya ta'an hedduu nama gammachiisa jechuudha. Akkasumas immoo namoota jaalalli nama wal bira jiru qofaaf ta'a jedhanii amananiif nama wal bira qaama wal argeetoo wal jaalateef ta'a jedhanii amananiif fakkeenya gaarii ni ta'a jedhee yaada akka kooti jechuudha. Namni wal jaalatu tokko murteessan bakka inni jiru fi qaama wal arguu qofa osoo hin ta'in yaada wal arguun isaa murteessaadha jedheetanii ijoolleen kunis yaada wal argitee tokko taatee gara gaa'ilaatti dhuftee jirti. Akkasumas egaa yeroo baay'ee akkuma jedhamu miidiyaa kanarraa akka dhageenyutti namoonni miidiyaa kanarraa jaalala jedhanii waa'ee jaalalaa isaan yeroo baay'ee namoota miidhaa qofaaf yookiin immoo faayidaadhaaf ofii isaanii fayyadanii namoota biroo miidhuuf deeman qofa jennee kan hubachaa turre ta'uu danda'a. Haa ta'u immoo yeroo akkasii wanta dhugaa irratti hundaa'e tokko arginu akkuma namoonni amala badaa qaban namoonni nama miidhuudhaa deeman hedduun isaanii jiran namoonni wanta dhugaa qabatanii jaalala dhugaa qabatanii bultii gaarii bultii dhugaa ta'e ijaarrachuuf deeman akka jiranis asumaan irraa baranna jechuudha. Garuu murteessaan maalinni ijjannoon keenya murteessaadha. Haala nama sana nuti ittiin filannu murteessaadha. Namoonni yeroo tokko madaalliif namatti dhiyaachuu danda'u. Yeroo tokko faayidaaf namatti dhiyaachuu danda'u. Isaan kana tooftan nuti ittiin adda baafannu jiraachuu danda'a. Dhuguma namoonni hundumtuu yookiin shamarran hundi yookiin immoo dhiirri hundi tokko jennee haala tokkoon fudhachuu dhiisuu qabna jechuudha. Sooshaal miidiyaan haala salphaa namoonni ittiin walitti ittiin dhufanidha. Isa kana inni kun immoo haala salphaa walitti dhufanii namoonni daandii ittiin jireenya isaanii gaggeeffatan haala mijataadha jedhee yaada. Kanaaf shamarrannis taatanii dhiironnis taatanii egaa fedhiin keessan nama tokkottoo naatanii jiraattan callistaniitu mataa osoo hin ta'in akka Wubee kanatti haay jedhaanii achumaan baraasiniin jechuun barbaada. Yeroo tokko ani jaaladhe akkamittan gaafadha akkamittan itti haalli tooftan ijoolleen kun jaalalatti wal ibsite hedduu nama ajaa'iba viidiyoo isaanii guutuu namoonni daawwattanii lachanuu isaaniillee walitti himuu sodaatanii tooftaadhaan iddoon isaan itti walitti himan walitti ibsatan kan jirudha. Hedduu nama bashannansiisa hedduu nama barsiisa. Jaalalli wal qixa ta'uu qaba.
gara lachuu iyyuu ibsachuu irrattis jechuudha. Homaa rakkoo hin qabu jedheetanii yaada. Yoon jaaladhe yoo na jaalatte yoo walii ibsine haala salphaa ta'e walii ibsuun ni danda'ama jedheetanii yaada jechuudha. Kanaaf warri miidiyaarran yeroo hedduu jaalalli sobaa, jaalalli hin jiru, jaalalli akkasii jennu dhaabne, jaalalli dhugaan eessa jira, eenyu bira jira jenne abbaa jaalalli dhugaan bira jiru sana qosachuu yookiin immoo qoffarachuutu nu wayya jedheetanii yaada. Jaalalli dhugaan karaadhaan hin daanga'u. Fageenyaan jechuudha. Fageenyaan hin daanga'u. Kanaaf jaalalli dhugaan yoomumaan ni jiraata. Jaalalli dhugaan yoomumaa yoo nu keessa dhugaan jiraate ni jiraata. Garuu yeroo hedduu namoonni nu bukkee ta'anii nu wajjin nyaachaa, nu wajjin dhugaa, nu wajjin oola keessa isaanii warreen nuti hin beekne hin jiru. Warreen keessa isaanii dabanuuf yaadu jechuudha. Fagaannee garuu warreen wanta gaarii nu yaadanii fi dhugaadhaan nutti dhiyaatanii. Kanaaf obboleeyyan koo warreen dhugaa sana haala dhugaadhaan deemne nutis dhugaadhaan itti dhiyaanne isaanis dhugaan nutti dhiyaatanii nuti lachuu kallattii barbaanne irra yoo jiraanne jechuudha. Ollaa bunaa ta'uu dandeenya yookiin immoo Dubaay yookiin Beeruut ta'anii ta'uu danda'a yookiin immoo Itoophiyaadha Dubaay ta'uu danda'a hin beekamu jechuudha. Kanaaf jaalallee keessanii otoo shakkiin dhugaadhaan walitti koottaa, dhugaadhaan waliif deemaa, dhugaadhaan wal jaaladhaa, faayidaaf osoo hin ta'in jaalalaaf, dhugaadhaaf, dhaloota barsiisuudhaaf, fakkeenya waliif ta'uudha jechuudha. Kanaaf addaan koo eessa jirta jechuu jalqabaati. Callistanii biraan darbinaa sarchi godhaati itti deemaa isiniin jechuun barbaada. Asumaanis cidha caalis akka nyaattan miinzoliin quba baasaa viidiyoo kana jalatti jechuudha. Caalinis ji'oota muraasan booda jecha ji'oota muraasan booda cidha isinii laatti jechuudha. Cidha isinii gaggeeffatti isinii laatti waan ta'eef warri miinzee ta'uun qaba. Miinzee caaliin ta'a jettan ani shamarran biyya Arabaa malee miinzee koo hin godhadhu jechuudha. Miinzee caaliin ta'a warreen jettanii itti qophooftanii wacii dandeessanii jechuudha. Ani waan tokko lasumuun hin baasu itti qophaa'ati koomentii jalatti ani nan ta'a. Tokkoffaa lammaffaa haga sadii caalas hin barbaadu. Qophiidha daddafaati. Koottaa isiniin jechuu barbaada. Kana fakkaataa har'a natti toleera jechuudha. Gaa'ela isaanii gaggeeffachuun guyyaa gaarii galatooma.